تقبل الله منا ومنكم عيد. أبيكا باينا ما تيتو لو أنتي نتلالا الروميسوما جلسينا أنا كانت oomishamuudha. Harargeen ba'aa aanaan qarsaa magaalaan Watarimoogaa kana waan badhaafamte fakkaatti. Egaa waltajjiirra buunee mana namaatti ayyaanni maal akka fakkaatuu fi gara Watar dhufne. Watar gaafa dhufnu immoo magariisummaan isaa waan ajaa'ibaati. Egaa qonnaan bulaa naannaa kanaa ajaa'ibsiifachuun barbaadaani. Maaliif jennaan kunoo moosee yookaan dinnichi qullubbiin boqqoolloon bonaan akkasitti hojjechuun isaanii baay'ee ajaa'ibe. Egaa ayyaana Iid al-Faxir kan waggaa 1446 akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo kan bara 2017 gaa Harargee Bahaa aanaa Qarsaa magaalaa Wataritti maal fakkaataa isa jedhuuf immoo as dhufne oodaan guddaan tokkos jira sana jalatti sagantaa xiqqoo qabna mitiire. Manguddoonni egaa garasitti nu eegaa jiru mee isaan hin dubbisne sana booda immoo gara mana nama dhuunfaa tokkotti kan qajeellu ta'a hordoftoota keenya irra deebi'uudhaan bakkuma jirtanitti Eid Mubaarak isiniin jenna nu faana tura. تقبل الله منا ومنكم عيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى أيانا إيد الفطر كان وقاكم تكوف إبافري ففتمي جافاتين أكلكوا سبيا كينيا تمو كان بركم لما في كل أترباتين بقى نقاد عن التيني سنجة بقى سوما هيكتن سنين جنة حرر با أنا كرسا مقالة وتريت ترجمني جرا مقالة وتريت تموجا كنو بقى سينك أبيسا بقى قوتني أبسان جرا بقى دام في التلاتن وانت إفي وإساني دبسوا في كنو أسيت ترجمني جرا. هاي مرة hordoftoota keenya qophiin kun bareedee akka isin bira ga'uuf immoo Brighton Real Estate qophii kana sponsor sarkaa warqiitiin godheeti jira ulfaadhaa galatooma jennaan egaa akkuma nasii nama jette sila manguddoota dubbisne jenneeti turre kunoo manguddoota bira geenyetti jirra odaa bareedaa tokko jalatti kan arganne isaaniin wal barree sana booda immoo waa'ee qabsaa keenya jaarraa abbaa gadaa kan nutti himantaa jechuudha. Mee maqaa keessanii? Maqaan kiyya Abdallaa Haruunis ni jedhanii ammoo maqaan jaarraa abbaa gadaa dhaabni jaarraa abbaa gadaa naa baasee mul'ata waachuuti. Sheekh Mahamad Emin Yusuf naan jedhanii wali qaba mana marii musliimaa kan aanaa Qarsaati akkasuma bulchaa mana barnoota jaarraa abbaa gadaati. Ahmad Nur Musa Ibrahim naan jedhan ani nama jaarraa abbaa gadaati wajjin guddate laalaa uummata isaa kan dadhabee ijoollummaa isaa irraa qabee halkanii fi guyyaa ni nyaadhaa ni dhugaa hin beeku qaama hundaa belbela fakkeenyaaf aadaan Oromoodhaa kan banne je'eeti mana sinimaa keessatti guyyaa Iid Arafaadhaatii fi Iid Soomanaa shaggooyyee rubsuu geerara aadaa Oromoodhaan nu barsiisu ture. Gisee san keessatti. Achiin booda gaa zabanii dheeraadhaa barnoota seeneetti barnoota ni barataa barnoota irraa gama Finfinnee deemee barnoota baratee achirraa deebi'e. Achirraa deebi'an gaa haalli jajjabaa waa meeqaa jira rakkoon babal'oo jira san hunda ni haasofnu inni amanni hin fixu. Haa taatu fi isin akkasitti yaadattu jechuudha isaan. Egaa qabsoon qabsaa jaarraa abbaa gadaa yeroo sana qabsaa turanii fi isiniyyuu egaa kaastaniittu yeroo sana waan isaan hojjechaa turanii dheebuu bilisummaatiif dheebuu barnootaatiif dheebuu afaaniitiif dheebuu aadaa ofiitiif qabsaati kan isaan turan. Isin egaa amma rabbiin umriillee isiniif haa dabalu teessanii jijjiirama yeroo ammaas argitanii jirtan. Bilisummaa uummanni kun argitanii jirtan waan ta'eef yeroo qabsoon isaanii suni bu'aa inni buusee fi yeroo ammaa waan jiru meemee akkamitti nu kaastu? Bu'aan inni buuse ta ilmoodhaa miti hanga duniyaan dachirra jirtutti waan hin banne. Dhibbaa fi dhibba beekuu qabdan. Amma gaa inni kute eega inni kute booda maal kutu godhamuu qaba? Nuti uummanni yeroo san keessa jiru. Ijoollee ammaan tana lafaa kaate qeeroo tana qarree fi qeeroo kana isaan san barsiifnee ba'aa inni garteetiin fide bilisummaa inni fide san akka fuudhanii karaa barnootaanis haa ta'uu karaa qabeenyaatiinis haa ta'uu karuma hundaanuu akkuma inni urmii isaatti fixatetti itti fixatanii
أكبر كان نوجين فكين ياف يافا إني دو بيجي أمبا خيس الدوء المان أورمو دا خبي على جيران هذا لا خديرا سوسو هني رو أدرو أنيتي أتشيفو دني بيجسافي دني آسيتي دتشي ني أبا إسات در الرابع لورف دني إسن نو أولا Saanoo immoo akkamitti yaadatume tartiibumaan deemna. Ani duraan dursee warreen jaarraa gabbaa gadaa odoon ta'in warreen jajjaboo warreen silaa har'a biyya tana agartee bulchuu danda'an meeqaatu dachii tanarraa deemee dachii jala jira isaan saniif rabbi rahmataa godhu jaamee obbo tokko. Itti aansee jaarraa abbaa gadaa qabsoorra wal barre. Anis inninis barataa ture anis barataan ture barataa islaamaatiin barachuu ture darasaadha. Eegaan darasaa maa keessaa galees diree dhawaa taa'eetiin hangaan taa'ee fabrikaa keessa hojjedhe achii gale. Eegaan achii galees isaanii waliin dhufe jechuudha. Eessatti waliin dhufe gobeelletti waliin dhufne waggaa gobeellee waliin dhufnu anis kan duraanuu gartee dammaqee deemu. Waggaan itti dhaqu bilisummaa barbaadaa jahaa bilisummaa barbaaddu waan akkanaa godhii dura fidii amantii akka harkattu deemeetiin waan inni siin jeessan galchee hojiirra oolche. Yeroo ganamaa keessattiin si katabaa jeeti masgaba as baafatee katabee maqaa kiyya lachuu katabee maqaa kanarraa jijjiiree isaanii kan. Maqaa qabsoo isin kenna. Maqaa qabsoo nakkan. Maanarraa jijjiirta jallaan gaafa biyyatti alaa dhuftee gaazexanyaa biyya tana fiddee qorattuu dhufuu ta'a laga biyya tanaa gaara biyya tanaa nama biyya tanaa waayyuu qorattuu dhufaa saniif jecha maqaan gartee arabaa kun achi nuti tarkaanfachiisu mee abbootii kee lakkaa'inaan jeeti hanga abbaa waaccuu akka jedhanitti waaccuun keenyuti kan mul'ataati mul'ataa kana qabadhu naan jee mul'ataa waaccuu kana baase jechuudha. Eenyummaa keessaa baase. Keessumaa baase jechuudha. Eegamee gara isaanitti immoo dabarra. Egaa isaan kan qabsaa'anii fi tokkoffaa afaan Oromoo sabni guddaan kun afaan isaatiin dubbachuu qaba. Aadaa isaa aadeffachuu qaba. Amantii isaatiin buluu qaba. Ofiin of bulchuu qaba jedhaniiti. Mee akkamitti ibsitu qabsoon isaanii sun galma ga'ee jettu mee isin? Galatooma ani sadaruu duraati sooratii jaarraa abbaa gadaa lafaatima inni gaafa san laffa'isaniin san sababa godhachuudhaan dammaqa saniin uummanni Oromoo naannawa kana jiru wanni nuti dhabne kan dura beekumsa jedhanii mana barnootaa ijaarrachuu eegalan. Mana barnootaa ijaarratan san irratti bara 1968tti akka 69tti mana barnootaa mari'atanii kuun lafa kennee kuun muka fidee kuun maal fidee ijaarrachuu eegalanii eega ijaarrachuu eegalan booda rakkoon adda addaa isaan mudatte dhiibbaan gidee san jiru dhiibbaa sanirraa kan ka'e wanni Somaaleedha jechuudha. Sargoon Somaalee magaalaa Watarseenti. Saba iseen seente milishaa dhufee milishaa achi fidee wanni qubsiise mana isaan ilmaan itti barsiifanne jedhanii jammaran san bara sadiif waa takka godhuu hin dandeenye muka isaan achi wali qabatan eenyu bobeessatee fixin isaan bara 73 akka lakkoofsa 1973 akka lakkoofsa biyyattiidhaatti ammallee uummanni deebi'ee uummanni duraan dammaqe sun mana barnootaa san eegalanii mana barnootaa ijaaranii kutaa 4 ijaaranii barnootatti eegale. Hanga bara 77tti mana barnootaa daree 4 ijaaranii barsiisota kolleejjii jechuun yuunivarsiitii afaan arabaatti leenjifame. Kan ingiliffaa fidanii ijoollee nama 1200 barsiisuu eegale manni barnootaa kun. Bara kam jechuudha barri kun? Bara 73 irraa hanga 74 bara 3 jechuudha. Kun qabsoodhuma isaaniitiin jechuudha. Jammarinu dammaqa isaan gaafa duraa godhan saniini uummanni nu dammaqee ka'ee jechuudha. Eegas booda
akka yaade dhufetti bara 1980 afur ammaas manni barnootaa deebi'eeti mana barsiisuu eegale. Barsiisuu hogguu eegalu kabajamaan eenyu yaadataan Junaydii warra gaafa san mana barnootaa sanii barateera tokko bara 1991 kutaa 8 fattansiise. Ijoolleen gaafa sirraa hanga ammaa bara 2017 kana marraa 25 fattansiisee 27 fattansiisuu deema manni barnootaa kun jechuudha. Kuni hundinuu bu'aa qabsoon jaarraa abbaa fide midhaan isaa nyaachuu jirra bara 2011 akka lakkoofsa biyyattiitti jechuudha. Manni barnootaa gaafa duraa Firdoosi jedhamee yaama. Firdoosi jechuun beektanii jannata irraa karraa oliiti. Manni kun waan mana barnootaa kana kan fedhaniif Firdoosi baafatan. Ammoo manni barnootaa kun kajaarraati jedhanii waan hedduu dhiibamee rakkataa sabootanii nuu diigame jecha bara 2017 jijjiiramni mootummaan jijjiiramaa dhufte mana barnootaa jaarraa abbaa gadaa jedheeti moggaafame. Hayyee mee isaanitti immoo deebina. Egaa qabsaa'aan keenya afaan Oromoo akka dagaaguuf aadaa akkasumas immoo ofiin bulchuu amantii ofii bilisummaadhaan akka barbaadetti namu gaggeeffachuu akka danda'uufi mitire. Inumaayyuu wanti dubbisne namni keenya akka afaan baratu namuu karaa deemu kanallee qabe afaan Oromoo cimsadhu aadaa kee cimsadhu jedhee akka inni gorsaa turedha mitire. Mee yeroo ammaa kana immoo akkamitti ibsitu ture dagaagee amma galma gahee mee akkamitti ibsitu isin? Galma gahuudhaa miti raasaa seennee daakuu jirra laala kanatti. Amma mana barnootaa ka jaarraa abbaa gadaadhaa jalarraa qabnee asiin geenya kana. Ijoolleen achi mangistiin gizee san keessatti jirtu kiflii 4 irraa hanga 5 jahanuu godhuu didde. Asii kaanee halkan dukkana karaa yaanu wallaallee asin nu qabanii. Addeelee dhaynee addoo kachaa katabnee biiroo jirtu hunda facaaf. Achirraa deebinee cufaa hin cufne, cufaa hin cufne, cufaa hin cufne. Sababii kanatti zabana meeqa yaa'ii guddoo meeqa nurra godhanii nutis dinnee cal jennee tubatti fufna. Aanaan qarsaa guutuun ni dhufa, ni laala. Wanni kun nuti maqaan keenya Islaama. Ijoollee Oromoodhaa ta muka jala teessee aliif baadhatti urmii fixachuu jirtu. Haa huuhii ABCD nuu barsiisaa jedhanii nu kennanii. Ardaa 25 nu kenne illa wa illa hin cufne. Kanarratti qabsoo meeqaat ta'e haa taatu ni injifanne rabbiin wajjin rabbiin guddaadha. Injifannee achi irra aannee ijoolleen hogguu kutaa 8 nuu geessu ijoolleen kutaa 8 dhibbarraa dhibba fidde. Yogguu san mangistiin harargeen guutuun harka haafte. Hanga feetan oofadha. Jedhanii hayyama nuu kennan. Achi boodaatti fufne. Kunoo marraa meeqa kutaa 8 illee hanga amata baranaatti ijoolleen madarsaa kana keessa baratte aanaa qarsaadhaatii miti harargee guutuu gurratti godhu jirti. Tokko akka isaanii 99 kana fidde. Namoonni yeroo sana qabsaa jaarraa abbaa gadaa ijoollummaa isaaniitii kaasanii uummata kanaaf jecha qabsaa'anii barii jala gaafa gaanu boqotanii gaafa boqotan immoo biyya ormaatti kan isaan boqotan. Gara biyya ormaatti immoo achitti awwaalamuurra jedhanii yeroo isaan amriis ta'an sanatti namoota kara biyya isaanii dhaloota isaaniitti akka dhufan godhan keessaati. Muraad Junaydii yookaan immoo yaadataa Junaydiin nama iddoo guddaa qabanudha. Waa'ee isaanii akkamitti ibsitu jechuu barbaade. Yaadataa jechuun bakka bu'aa jaarraa abbaa gadaadhaa namni murataa akkanaa yoo dhibba tokko ta'e Itoophiyaadhaan miti Afrikaa bulchuu danda'a. Ani ta dura akkuma jettanii firiin jaaraan abbaa gadaa facaase. Sooresi jaarraa abbaa facaase. Hangam takka firii goote hangam takka mul'atte waan jiru reefu kaasanii turtan.
firii sanirraa takka ta duraa reefu dubbachaa jira mana barnootaati. Soorati jaarraa abbaa gadaa qabsoo godhanii akkuma isin jettan san gidee laftii bari haate boqotan. Yaadataa Junaydii rabbiin umrii isaa haa dheereessu qabeenya isaatis qabeenya addaan hin cinne rabbi haa kennuu fi biyya tana ummata Oromoo qofaa miti. Ummata biyya tana hunda mataa ol qabe waan san biyya deebisuun sila sooreti jaarraa badaa akkana qabsoo godhe kun odoo inni akkas ta'uu akkas fiduu baate sila biyya ambaatti achumatti awwaalama. Biyya teenya jiraachite akkumatti dubbannu hin qabnu gaafa sanillee du'aa'ee godheef uummanni Oromoo du'aa'ee gooneef du'aa'iin gaafa san nuti gooneef sun akkasumatti taatee fi akkasuma rabbi ol qabee ammallee wanni biraa galatoome jennaanii maqaa rabbiitiin maqaa uummata Oromootiin haa galatoomuu jechuun barbaada. Galanni isaa hangatti dhaabbatu hin qabudha. Egaa hordoftoota keenya manguddoota keenya guddisnee galateeffannaa kan hordofaatiin jettan kun sagantaa addaa ayyaana Eid al-Fitr kan bara 2017 sababeeffachuudhaani dhaabbanni Kaayyoo Maltiimiidiyaa Televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii Afaan Oromoo waliin ta'uudhaan kan qopheessedha. Egaa wataritti haala kanaan seenaa gurguddaa dhageenyetti jirra. Hordoftoota keenya odaa akkanatti bareedu kana jala teenye marree ammas sagantaan keenya itti fufa. Namni haka dhabee haka isaa barbaada kan haka didimse jalaa bahuu yaada kan gaaratti galee haka saba isaa barbaada hangafa ifarra jaarraa abbaa gadaa galanni isaa guddaa. تقبل الله منا ومنكم عيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقتيني سنجي بقى أيانا إيد الفطر كانوا جاكم تكون إبافري ففتمي جاتيني سنجي أكل كوسو بيكينيا تمو كم برا كم لما في كل أترباتين بقى نجار أن جسني بقى سوما هيك تاني سنين جنة إجا أما مو مننا ما ترجم نيجرا من نوتي ترجم نيجر كل مو من سينك أبيسا منك أبسا ماتيك أبسا جرا أبا قدر ترجم نيجرا ما رجع ولمان مال فكاتا أيانا ولين كبجون مال فكاتا كان جدولاف أسيت ترجم نيتي كانوا تجرو جا أولوتين جا نمونا ست ترجماني تكان سانجرانو إساني وجيني نقات أبتها ولمان كان ترتا أنقرا سنة ديمو فنيلا مي أولما أكملت إبسيتني أولما نسينيجا أمانتا كريستيانا هردفتو ور مسلمات يوجيني يرو أيانا يرو كانس أكملت دبرسيت. هاي أنا مبيت أبغاز أليتين جامع وجين جرين في بيكنا كيستي وجون جرانو إيداس أروزاس تازياس تناكونو إنتلا حاج أبراهيمي إلى وجد ألوتا وجين قدني إلى كفلي تربا كف ديسكي تكرر وجين ترى جاللان إلى أمان تنا وجين جرات جرا أماس بيكنا رتي وان أداتو نجرا كارا شفاتينو كارا وجين جرينا في سومنا وجين نينا نتي أكبي براتي متي هدو السامنا هدو الجالنا تسكبي بريدا جرينا بريدا نمني ولا بنعرف جرا بيتي بريد تجرا شجرتي نتي هدو الجاللاني بيخنا كيسة تجرا شجرا أمنتين تابات همو كرابيراتين والسامتشودان هدو البريتا وجنجرا شجرا ولي بوياتي ولي حدودا يو تقبل ليستا كولولاني تي نتي بيخنا تسكبيسيني وجين هدو جرا شجرا هدو غلطوما هدو سنجالنا هدو نجالتني وجنجريني كينيا نتي بريدا وتركيست نسي باي galateeffannaa egaa wanna chiikee baay'ee namatti tola barsiisaadhasi. Anis immoo keessummaa biratti argameen jira egaa ollaadhuma kana maqaa isaanii wal barreeti waan tokko kaafna jechuudha. Mee maqaan keessan eenyu? Maqaan kiyya Alamaa Abagaaz Alii jedhama. Laga Andura Koosum keessatti ganda iddoo kajaamu keessatti achi dhalannee guddannee akkuma waliigalaattu yeroo fuudhaas waliin gaggeessinu musliimaafis kiristaanaafis wajjin waa hunda qopheessaa wajjin jireenya keenya akka magaalaa kanaatti biyyoota biroollee kan barsiisu
seenaa jaarraa abbaa gadaatti si olaal amantaa hunda walqixxummaa laaluudhaan hedduu qabsaa guddaa keessatti seenaa guddaa nu wajjin qaba. Hedduu jaalala biyyaa kana keessatti hedduu nu barsiisedha. Kanaaf nutis akka magaalaa Wataritti wajjin hawaasummaa kana wajjin jiraachuu keessatti Eid al-Faxir kabajamu keessa hundattuu wajjin hirmaachaa akka kiristaanattis musliimnis walumaanu ayyaana hunda waliin kabajaa kan turre ta'uu isaati. Kanaaf ammallee wajjin rabbi nu haa jiraachisu akkanuma jaalala kanaan waliin nu haa tursiisu. Mana seenaa Haji Ibraahim abbaa keenyaa mana kanatti hedduu kiristaanaafis musliimaafis walumaa walqixa godhamaa diggisii godhaa kan wajjin gaggeeffamaa ture. Iddoo kanarratti arrantan argamne ayyaana kana kabajuu keenyaan fuula duraafillee ayyaanni kun itti fufee akkanumatti waggaa waggaadhaan akka kabajnuuf seenaa gaarii nu garsiistanii kun itti fufu qabaa kan jiru galatooma. Egaa amantiileen lamaan iyyuu kiristaanis islaamnis sooma keessa turanii kan islaamaa har'a guyyaan Eid al-Faxir kun haala kanaan hiikkateeti jira. Faasikaan immoo guyyaa muraasa qaba. Egaa haala kanaan wajjin kabajachuun kun faayidaan inni qabu maali jettu isin? Hawaasummaa walii hidhamiinsa kana durirraa abbootiin keenyaas bifuma kana gaggeessaa turanii nutis dhaloonni ammaan tanaa isa kana cimsine fuula duraaf akkanumatti waliin yeroo faasikaa keenyaattis qophii akkanatti waliin godhuudhaan seenaa kana jajjabeessinee jaalala keenya kan daran cimsine magaalota biroollee akka muuxannootti nurraa akka fudhatan godhuu qabnaa kan jiru jaalalti keenya kanuma jiru kana yoo dhufe keessummaa fedhe mana kiristaanaattis haa dhufu mana musliimaattis abbaan kamiyyuu amantaa fedhe yoo jiraate siree gadhiisanii fi qobsiisanii warra magaalaa naannoo kana seenaa akkanaaf baratee jira. Kanaaf jaalala akkanaatiin jira fuula durallee akkanatti wajjin rabbi nu haa jiraachisu. Warra soomana kanallee Eid al-Faxir asiin ga'e kanallee urmii rabbi nu haa dheeressu maatii isaallee kabarakaa rabbi nu haa godhu isinillee warra miidiyaallee waliin galatoomfanna. Egaa guyyaan guyyaa ayyaanaati mitiire ashaqaa isiniin jenna warri manaas dubbadhaa mukaayinaa jedhaa jiru. Mee gara obboleettii keenyaatti dhufuufan jedha. Naannaa kanatti waan nama ajaa'ibu gara magaalaa Watar gaafa dhufnu egaa misooma baay'ee bareedaa ta'e abaaboo dinnichaa kan faabrikaa yookaan lafa misooma abaaboo kan fakkaatu jechuudha. Misooma baay'ee miidhagaa ta'e ilaalaa dhufne. Naannaa kanatti immoo hojiin guuzaan hojjetamaa jedhu. Wal gargaarsatu jiraa jedhu. Yeroo warri dhiiraa baanii hojjetan dubartoonni maal godhu kan jedhu akkasumas immoo ayyaana kana waliin dabarsuu irratti isinoo meegama keessaniin maal jettu? Anamma gaawwanni isin jiru wanni tuni abbaa keenya gartee isa kana naa dhaleef rahmata rabbi naa godhuun jedha dura dursee ka maqaa kana nu bars nu godhe inni nu dhallaani maqaan isaa kun mul'ate isaaf rabbi rahmata haa godhuuf hin jedha. Abbaan keenya sangoota 12 faa asin mooraa tana qalameeti sugunni biddeenni hiramee baadiyyaa keessa kun dhufee asin nyaachisa jechuudha. San cufaafuu isaan cufaafis rabbi rahmata haa godhuuf hin jedha. Ammallee nuti immoo wanni magaalaa Watar kana keessa jirtu akkuma waan mana dura jedhame kanatti aruuza dhufnus waliin marannee waliin dhaynee taaziyaan dhuftus akkasumatti wal bareechinee mirraqaan dhufus akkasumatti waliin yaanee waliin bareechinee osoo waliin tuyne osoo wal kabajnu jiraanna jechuudha. Akkasitti amma wanni asaan jirtu Abdul Fattaas Muraadis hawaan kana nu qopheessisiisee kana nu bareechee maqaa obboleessa keenyaa nu yaamsise kana galatoomaan jedhan. Hayyee egaa asumaanuu gaa naannaa kanatti akkuma beekamu akkuma sila kaase misoomatu jira misooma bareeda yeroo baay'ee dhiira cimaa cinaa dubartiitu jirti jedhama mitiire aadaan kun asitti qonni waliin qotamu kun akkasittiin kan miidhage kun isinis cinaadhuma jirtu waan ta'eef aadaan as jiru wal gargaarsa irratti maal fakkaata? Wal gargaarsa irratti maa misoomni kan bareedu kun guuza waliif kadhatan guuza kanatti ooyiruu teetis arrasiif dalagan borummaas guuza marroo jedhanii jira borummaas ooyiruu isiif dalagan dhalaanis kasha hojjaa waahalleen bira dhaabbatti akkasitti dalagan jechuudha. Hordoftoota keenyaa kan isin hordofaa jirtan televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii Afaan Oromoo irratti Kaayyoo Maltiimiidiyaatii fi ETV Afaan Oromoo waliin ta'uudhaan kan qopheessaa jirru ayyaana Eid al-Faxir
Mana egaa maatii qabsaa jaarraa abbaa gadaatii bifa bareedaa ta'e kanaanii kabajuu irrattidha kan nuti argamnu. Ispoonsarri keenya immoo sadarkaa warqeetiin Brighton Real Estate guddisnee isaanii galateeffanna. Akkasumas immoo namoonni hedduun qophiin kun akka bareedullee gochaa turan hunduma isaanii galateeffachaa gara abbeettiin darba. Irra deebi'uudhaan baga geessan Eid Mubaarak isiniin jenna. Ammas egaa keessummoonni hedduudha as keessatti kan nu argamanii. Mee isinoo maqaan keessan eenyu? Abdurrazaaq Yuusufiin jedhama. Tole egaa obbo Abdurrazaaq jennaa. Mee si'a ayyaanni kun dhufu warri dhiiraa maal qopheessu kan jedhu odoo kaafne hoo maal jettan? Mee maal qopheessitu yeroo ayyaanni kun dhufu? Gaariidha egaa waa'ee ayyaanaa hoggaa laallu ayyaanni naannoo keenyatti akka ayyaanaatti ayyaana Eidul Fixir irratti uummanni dhiiraa haal duree ayyaana san mijaawaa alaa qopheessu maal godhuu dubartootaaf dhiyeessuudhaan dubartoonni waan isaan dhiyeessan san bilcheessu jechuudha. Isa sanitti maaltu jira? Aadaan naannoo kana jiru warri muslimaa yeroonii fi iida isaa geggeessu warri amantaa kiristaanaa immoo waan qabatu qabatee warra muslimaa ollaa isaa bira dhaqa jechuudha. Waa qabatee waliin dhaqu, waliin gammadu, waliin gaggeessan jechuudha. Isinillee gaafa immoo isaan warri muslimaatis gaafa warri kiristaanaa ayyaana qabu waan qabatee bira dhaqa akka kanatti ayyaana waliin gaggeessu jechuudha. Wayittiin kun wayitii bonaati. Garuu magaalaa kana keessatti bona fakkaatu. Jallisiin hedduun jira. Mee akkamitti ibsitu? Naannoon keenya kun naannoo bishaaniin isaa birra bishaan guddaa qabdi. Bishaan uumamaan qabdi. Uumamaan qabdi. Oomisha adda addaa qabdi. Fakkeenyaaf naannoo wanni isaa qilleensa adii qabdi, baddaa qabdi, badda daree qabdi, gammoojjii qabdi. Naannoo baddaa irratti maaltu oomishamaa bal'inaan? Midhaan adda addaatii fi qullubbii fi jimaa oomishama. Naannoo badda daree irratti immoo dinnichaadhaa fi shunkurtaa fi hidda diimaa fi kaarotii fi akkasuma ammas kilaasaraan qamadii baay'inaan oomishama jechuudha. Midhaanis dabalatee jechuudha. Kanaaf baratti yeroo sadii akkas oomishachuu dandeenya jechuudha. Haala naannawaatii wajji wal qabsiisee guddina siitii wajji wal qabsiisee haalaan uummanninis isa kana keessa seenee akkuma reefu achii ka'e walii wajjin hojjechuu, wal deeggaruu, walii guusa bahuudhaan ka harkatan walitti dabalatanii akka qubiitti walii hidhatanii waa waliin bitachuudhaan waa wajji ijaarrachuudhaan adeemsa kanaan kan deemaa jiran ta'uu isaati jechuudha. Amma sirra deebinee baga geessan isiniin jenna hordoftoota keenya kan mana keessan teessanii biyya alaa fi biyya keessa teessanii televezyiinii Itoophiyaatiin chaanaalee afaan Oromoo irratti sagantaa kana hordofaa jirtan hundumti keessan bagattiin isin ga'ee bagattiin nu ga'ee isiniin jenna. Egaa akkuma isin daawwataa jirtanuu ayyaanni mana maatii qabsaa jaarraa abbaa gadaatti maal fakkaata kan jedhu ollummaan magaalaa wataritti maal fakkaata kan jedhu egaa hordofaati kan isin jirtani. Amma immoo obboleettii isaanii kiimiyaa birattiin argama. Obboleettiin qabsaa jaarraa abbaa gadaa egaa waa'ee isaaniis waan muraasa nuun jetteetu obboleessa keessan nama seenaa hojjete nama biyya kanaaf bu'aa guddaa buuse nama seenaa kana akkamitti ibsitatuun siin jedhee maallaan jettaa? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalaamu alaykum Ali. Isaa fi shahidee warra isaa wajji ture hundaa'u Rabbi jannata anaa qananiisu. Akkasumatti seenaan isaa seenuma isin beektanii tanuma amma addunyaan himtu tanuma namuu himu jiru sani Rabbi jannataan isaa qananiisu. Elemoo qilxuutis Rabbi jannata anaa qananiisu. Waaqoo guutuutis Hussein Buneetis gootota isa wajjin ture hundaa'u Rabbi jannata anaa qananiisu. Dhukkubsatee guyyaa wahii ciise baatii fi wahii ciise haakima. Boodarraan bilbilee fi hoggaan bilbiluuf akkami amma wayyaan akkamii gizee juun naan jee amma barfayyee naan jee beeki jaasan keessatti inni duruu qaamni isaatu dadhabaa dhufe. Fayyee jee ammaan tana amma aayyoon Oromiyaan cimimuu jirtii jee saniifuu deemuu qabnaa naan jee. Hoggaa kanaan jeen soora isaan jeen aayyoo ati garaa goosiste ati
amma nu hin jeen kadhalchiisu sii miti oromiyaa kadhalchiisu nu hin jeen ati miti ati garaa goosiste kadhalchiisu nu himalee biyya nama hafe malee sii miti hin jeen jennaan ni qoflee ni qoflee beeyte qofleeti jee jettee naan jee duuba itti fuftanii jee itti fufnaan jeen nuutu ogeetti itti tahaan jeen saniifuu ati teesseetuma amma laaluudhaan jeen ilmaan dhufu san qofa laaluudha malee ati isii amma ganaa gaheen jeen jennaan hin geenye jee beeyte akkasitti booda gaamaaliin siin ja'a daqiiqaa muraasa booda bilbilanii khalaas du'e naan ja'an daqiiqaa muraasa booda akkasittiin gaammaanis maaliin jagaa olii gaffiigee Oromoon hundi yeroodhuma amrii ta'uuf jedhani kan ergaa kana sii dabarsan hogguma sanii bar daqiiqaa muraasa booda numa du'ee wayii bar haakima guyyaa baatii takkaa fi guyyaa wayii ciise moo baatii lama ciise ni bahee amma ganama baheeti ganama san gizee mana galchan ani bilbile amma hoggaan bilbilee dubbisu akkas naan jee yaani muraasa booda amma sa'a takka booda almuhim sa'a takka booda bar du'ee jaan ammas kan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf yeroo isaan jedhan sanatti Oromiyaan ciniinfurra jirti. Isuma dhugaa jechuudha. Maarree amma offollee mitiire? Akkamitti ibsinare? Mee amma moogaa mana maree bakka bu'oota uummataatti kabajamoo obbo Abdul Fattah Abdurrahmaan nu jidduutti argamaniiti jiru bakka bu'aa uummata aanaa Qarsaati. Isaan immoo maal jedhu kan jedhu gara isaanitti an dabarsa baga geessan kabajamoo. Baga waliin nu geenye duraan dursee uummanni muslimaa baga ayyaana Iid al-Fitr bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti isiniin ga'e jechuun barbaada. Itti aansee sagantaa kana fakkaatu kaayyoon maltiimiidiyaa fi ETV afaan chaanaal afaan Oromoo sagantaa kana fakkaatu magaalaa seena qabeettii godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaa magaalaa Watarirraa dabarsuudhaaf nu jidduutti argamu keessaniif isinilleen guddaa galatoomaan isin jechuu barbaada. Itti aansee dhaabbata Brighton Real Estate ispoonsara isinii tahee sagantaan kun akka miidhagu ispoonsara ta'uu isaatiif isallee guddaa galatoonfachuun barbaada. Dhugumatti hawaasni magaalaa Watar hawaasa seena qabeessa hawaasa wajjin jiraachuun beekamu hawaasa yeroo rakkootii fi yeroo bal'oo muslimaa fi kiristaanni wajji dhaabbatee ayyaanaas gaggeeffatu yeroo rakkoon dhuftees rakkoo waliin furatu hawaasa akkanaa kana keessatti anilleen ayyaana iidaa kana gaggeessuuf hedduu gammachuutu natti dhagahama. Uummanni Watar kun akkuma kaasaa turretti abbaan sooressa jaarraa abbaa gadaa Haaji Ibraahim beeta kiristaanaaf jechuun isaanii kan ijaare. Beeta kiristaana isaaniitu ijaare jechuudha. Akkasumatti muslimaafis masgida ijaare. Waliin jireenyi isaanii hariiroon achirraa kaatee hariiroo guddoodhaa hawaasa kana jidduu jira jechuudha. Kabajamoo obbo Abdul Fattah guddisneeti kan nuti galateeffannu egaa haala kanaanii akka miidhagee sagantaan kun asitti qophaa'ullee haala mijeessaa kan turan isaanii waan bal'aas kaasaniiti kan isaan jiranii. Amma immoo kanatti aansuudhaanii bulchaan magaalaa Watar asitti argamu isaan immoo waan muraasa ergaa bagattiin isin ga'e nuuf dabarsu gara isaaniitti ceenaa maqaa keessan nu kaasaati. Galatooma ulfaadha Abdii Suleetiin jedhama. Hojii gaggeessaa magaalaa Watarii. Duraan dursee uummata islaamaa hundaan baga iida al-Fitr bara 1446 nagaan geessan Iid Mubaarak jechuun barbaada. Magaalaa Watar godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaa magaalota sadeen jiran keessaa tokko yommuu taatu magaalaa guddittii Finfinnee biyyattiirraa kiiloomeetira 470 fi magaalaa guddoo godinaarraa kiiloomeetira 66 fagaattee kan argamtu yommuu taatu magaalaa guddoo aanaarraa immoo kiiloomeetira 24 fagaattee kan argamtudha. Arra asitti argamuu keessaniif galatoomaa ulfaadha. Keessattuu iddoon ammaan tana nuti himmaan itti argamnu kun iddoo seena qabeessa mana maatii sooressa jaarraa abbaa gadaatti yeroo isaan lubbuun jiranis akkuma qabsoo isaan godhaa turan deebisee ammoo eega isaan lubbuudhaan dabran boodallee yaadatamanii bifa kanaatiin isinilleen abbaan qabeenyaa muraad isaanillee yaadattanii
gama keenya dhufuu keessaniif anaa dhufu baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Magaalaa Watar magaalaa seena qabeettiidha waan baay'eedhaan seena qabeettii jechuun ni danda'ama. Haaluma kanaan magaalaa hangafoota qabsoo Oromoo kanneen akka Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa fi kan birooti gama diinillee amantaatiin illee fudhanne magaalaa She'amma Watar keessa naannoo kana dhalatan yommuu ta'u karaa aartiitiin illee magaalaa Kamaadii Sheekaa Kadiir Saidii fi kan biroo keessatti baay'inaan keessa madde gara diinagdeetiin yommuu fudhanne dinagdee biyya kanaa kan utubaa jiru keessattuu kuduraa fi muduraa baay'inaan kan oomishte yommuu ta'u haalli qilleensa isii akkuma abbootiin keenya reefu kaasuudhaaf yaalan qilleensa sadeen of keessatti hammattee kan argamtu waan taateef. Galatoomaa ulfaadhaa umrii nuu dheeradhaa jiraadhaa siniin jenna. Egaa obboleettiin keenya immoo tokkummaa keenyaaf jaalala keenyaaf ollummaa keenyaaf anamaanaan qabaa jechaa jirti. Mee maqaa kee nu ibsi. Maqaan kiyya haadha Amdasiin Jaamaa Fiqirta Mangashaati. Kanumaafuu hiree kan arkachuu kiyyaaf hedduu galatoomfadha. Rabbi isin haa kennu ayyaana bareedaa ayyaana gaarii isin haa gayuun ja'a. Kanumaafuu jaalala keenya kana ka dur nu haa deebisu. Akka ilmaan wajji guddisneetti ilmaan keenya wal jaalatan sanitti ammallee fuuldura warra nu dura wal jaalatu san warra caalu isaan haa godhu. Kanumaafuu Haja Ibrahim ammallee seenaan isaa beeta kiristaanatti kidaana birati kafidi Watar kanatti isaanii ture. Ammallee ayyaana irratti maqaan isaanii du'aa itti godhama daqiiqaa 5 dhaabbanneeti du'aa goonaaf. Kanumaafuu jaalala isaasan barakaa isaasan nu haa deebisu. Ilmaan keenya warra wal jaalatu nu haa godhu. Warra walii yaaduu miti warra walii yaadu nu haa godhu. Kanumaafuu warri ammaas jirtan hundinuu urmi isin haa dheereysu biyya nagaya nuuf haa godhu muraasaanillee ammallee urmi isa haa dheereysu biyya teenya ta nagayaa ta fayyaa kawaa takka gammachuu malee hamtutti nagarre nuuf haa godhu kanumaan isin adaraa ja'a galatooma. Amma mogaa gara waltajjii magaalaa Qarsaatti isin deebisna. Amma sirra deebinee ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nagaan nuuf tura. تقبل الله منا ومنكم عيد